qajeelu mantoo ufiifillee shakkii keessa uf galcha jechuu amantuma islaamaa tana keessatti hedduudha itti himna jarana dhaabbadha isin ilaallattu mana banattanii halkanii guyyaa lallabuun kiristaana yaamtanii waa irraan beeytu faatiyaan beeytu wantoota gartee adda addaa irraan beeytu dhiisuu jetteen hin dhiisu namni follow argachuuf namni mana banateetuma laayifii jedha nama dhorkuu hin dandeessu akkam goota gartee aboo taa'e keessan gartee daangaa sirbuutu garee shaadaa tana jaaladha jedhee deemee guyyaa kan mana banatee kiristaana ol guuree halallabu yesuus akkana jedhu manhum yesuus irraa quban qabu ciisaa ilma maryam seenaa isaa quraana irraa hin beeku waa'ee sanii irraa quban qabe waa'ee nabi muhammad hin beeku jarana islaamummaa irraa hin beeku hedduu kana jira numa argina dhoorkuudhaaf mootummaan abiyyiin itti gabbee dhoorkuu hin danda'u uummata sooshaal miidiyaa gartee irratti du'a malee namni gowwaa jettee oromoon qabri gowwaa fi ijoollee maal qabriin garsiisanii jedhan mana see itti dida karaa wooma kana waa argee jennaan gartee lallaba kana wangeessa itti dide namni seene bahuu dide kanaaf walumaanii gartee naggada jechuun waa hedduu naggadachuu jira waan adda addaa godhatee kallatee naggada guyyaa waan biizinesa maallaqaatii miti maqaa kanaan garee shaadaatii fakkeessee loogos godhatee deemee waan hin taane maqaa keenyaas garee shaadaa guyyaadhaan nuu miti bar isinilleen عالمني إسلامني عجما وعربا ديرا في دورتين كالدنيا رجلون دي غير شهادات أمة شهادتين دي قالت وان نتي جوجا كي سافين نيمتي من قال لا إله إلا الله دخل الجنة جران يوتي دلقي أمي قالت وجيك الكل دان كناف هندي غير شهاداتي هندي دعوا قولوا دانتي نمني هندي دعواتي غرين بكم سان غرين أبينيان غرين أخلاقان غرين حالا في عملان سو جهه أو في غرتي أو سو بكم ساسا كناهم بين نمني كيسوم تسيني وفرقه دعوانا كقبدي أبك أبدي ركيني waan siyaasaanuu abba qabdii bara keessuma seenee keewwatuma tokko boqonnaa tokko qabanii ce'uun nama rakkaa maal goone hin dadhabne boo rabbi haa laafisu da'awatti jirana gadi haa teenyu ummata haa yaamnu namu waan beeku ilmi bar namni jirana bar dhiira gartee nabiyyi anama waaqayyo abbaa dha amen waaqayyo abbaa san malee waaqayyoon biraa jira My God. Nulfata maatti siiti olitti haasaan sifaana wallaahi. Maaltu haasa na waan jiru barsiisudha jira waaqayyo jedha akkasitti hamma biyya lafaa gartee biyya lafaa jaallatutti tokkicha ilma isaa maal godhe nuuf kenne jedha hamtiisa. Amen eenyutu Yesuus nuuf kenne waaqayyo abbaa goobas Yesuus ilma waaqayyo jira waaqayyo abbaa Yesuus nuuf kenne san malee waaqayyoon biraa jira waaqayyo tokkicha beeke tokkichi san abbaa qofaami yaa amen Yesuus waaqaa miti kanuma jechuu jira bara goobas deebiste hangasuma yoo kanatti amantee jireenya bara bara akkanatti harkatta malee dirqumatti fuutanii walitti hin dammarin waa fiddanii hin ta'u wangeela mas'uul kutaa kanatti eenyutti akka amannu dubbatanii akkeetiin waaqayyoo tokkicha qofa tole ilma isaa immoo maaliif nuuf kenne ilma isaa nuuf akka gartee biyya lafaa barsiisuuf yaa ammas immoo anittis kan amane abbaa kottis kan amane jireenya bara baraa qaba waaqayyotti amana akkana garuu yaa nyaanatti amanne immoo firdii jala jira ammayyutti faradame amanuu qabdare ay dirqama re yoo Yesuusitti amanneete akkami eenyu waaqayyo si barsiisa dirqama abiyyi yoo hordofeete dirqama keetti ministeeran qabdu because Yesuus ergama jette Yesuus waaqayyo tokkicha argateete abbaa tokkicha uumaa waa hunda argateete amanuu qabda abiyyi yoo hordofeete dirqama keetti waloo dhufeeme qoya network addaatiin nu dhufe biyya lafaa maal taate tole egaa akka kanatti Kiristoos karaa jireenya gara abbaatti geessu akkasuma immoo karaa isaa qofa waaqayyollee kan nu beeku egaa ta'e isin maali akkana mormitaniire Pente jettanii waan jedhu pente waan jedhamu isintu fide malee pente waan jedhamu wangeela irra hin jiru Google keessa jira hin jiru wangeela irra hin beeku anis hin jiru penteen ortodoksiin kiristaanni hin jedhu wangeela irra hin jiru waan hin jirre hin jira yaa maa qofalti si barsi waan si jedhu okay mee si gaafadha ati pentee jedhamu islaama
Ani pentes miti Islaamas miti. Alhamdulillah. Ati kiristaana moo islaama? Kiristaana. Eessaa fuute kiristaanni amantii kan jedhu eessaa fiddeeti? Google irraa moo wangeela irraa? Akkam seetan Kiristoosiin maqaa Kiristoosiin kiristaana jedhan falaasa. Oh, maqaa namaati amantii sii ta'e? Madaanaa Bro Maariyaam goodanatti hin jedhin. No, akkasii miti Gabra Maariyaam namni ani isee jira. San miti amma akkasii sun. Okay, kiristaanni amantiin kan kee Islaamoo kiristaanos jedhan kiristaana taami kiristaana jechuun amantii kan jedhu hin jiru bara obboleettii ta'u wangeela irra maal taate nama waaqayyoo. Maqaa isin maalii eessatti leenjitani kana? Kanam wangeela akkana nu qaraasise hin baranne hin dubbisne hin shubbisne nuti akka. Hin jiru ka yoo jiraate ani pheenxee amantii keessi ta'a hin jiru. Maaltu? Pheenxee immoo? Amma waa'ee pheenxee miti amma pheenxee amma fakkeenyaaf maqaan koo amma fakkeenyaaf naardii yookaan maaloo abbuun amma fakkeenyaaf dirqama macaaf kana keessa barraa'u qaba. Maqaan baanu amantaan waan itti amantu san macaafarra jiraachuu qaba yaa Google keessaa fiduun qabdu. Okay, nuti fakkeenyaaf Kiristoos erga gaafa du'a ka'ee maqaa koo maqaa abbaattis amanaa cuufamaa jee achirraatiin kiristaanummaa arganne. Gaafi waan qalladamne nu qallachiiftanii waa. Waan qalladamne. Waan biraa dabarra. Waan jedhee. Yesus Kristos waaqa ni qabu qabu takkittuma tan atummaan woomaan akkasii galtu mata duree irraa hin qabnu. Yesus waaqa waaqessu kan sagaduuf kan itti booyu qabamu qabu Yesus Kristos. Maqaa isaatiin ikabdaa. Maquma isaatiin in salphata inshallah abshiru. Fakkeenyaaf Yesus waaqa irraati dhufe. Haa dhufu maa? Natti faradin abbaa. Sittiin faradu. Okay, waaqarraa dhufe ettemi Yesus waaqarraa dhufe ettemi ilma namaa dhufe moo waaqaa dhufe keewwata tokko mataara naa dhufe ilma namaatu waaqarraa dhufe moo waaqaa dhufe? Bexaam rakkoo. No deebisika ni dhufe gotama abu muwaziitu na bira dhufe yotte dhiiraas bira dhufe moo dubartiis hin jedhan dhiira kan ta'e himuu qabda. Yesus Kristos waaqarraa dhufe jette dhiiraa dhufe wanni waaqaa dhufe moo namaa dhufe keewwata sii kannu? Sii kannu? Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 13 dubbisi. Dubbisi. Boqonnaa 3:13? Yohaannis. Okay. Yohaannis 3:13. Diddamii lama? Amma walii galle naa fetii bar. 3:13. Ilma namaa. Dubbi ol fuudhi sagalee itti cammadhe. Rakkoo ilma namaa. Hin dhageenyen. No. Biyyi lafaa dhageessu jedhi ka maal taatee waa sagalee waaqayyoon saalfatin itti. Laa in saalfadhoomaatti illee. Dubbisi goobas ishee. Ilma namaa isa waaqarraa gadi bu'e sana malee homtinuu gara waaqaatti ol hin baane jedhaami. La. Isa ammoo maaliif irra gararraatiin kaane? Bakka fadhee. Yaa salaam. Mucaa bakka feete eegali reefuu sin didde waan Yesuus waaqarraa dhufee naan jette waaqaa dhufe moo namaa dhufe sin jennaan didde himu. Boqonnaan dubbisimee sagalee waan an dubbise. Ol fuudhi ka biyyi lafaa dhageessu. Maal jedhe dubbisi ka? Dhoksuu maa barbaachisa hin beektu? Dhoksuu miti jiraamtire maaliifi? Yohaannis 3:13. Yaa ilma namaati inni iyyuu mucaa namaa jedhee of waamannoo maatii Ameen akkan jedhe waaqarraa dhufe Yesuus nuun jettan. Yesuus kan waaqarraa dhufe namaa dhufe moo waaqaa dhufeen sin jedhe amma dubbisi bakka san. Ilma namaati miti isa jedha. Aboo ani nan gaafatin keewwanni atiif dura qabdu maal jedha waaqaa dhufe jedha moo ilma namaa dhufe jedha waaqarraa. Ilma namaa isa waaqa irraa gadi bu'e sana malee homtinuu gara waaqaatti ol hin baane. Ilmi namaa sun eenyu? Gaafuru Museen
Kudha afur naa dubbisin jedheni. Eenyu ilmi namaa san eenyu? Kiristoos. Amen. Ilma namaati moo waaqa? Isammoo Kiristoos amalaa lama akka qabuun beektaniim tiisaa Kiristoos. Okay, naaf iddayye kan bakkuma waaqaatu lafa samiirraa gabbee kan jedhu amma argatte ilma namaa. Gobas Yesuus ilma namaati jedhime. Yesuus ilma namaati haa ta'uyyuu malee immoo seera uumamaa irratti immoo sagaleedha. Sagaleetu ilma namaa ta'ee dhufe. Eenyu akkas jedhe? Uumama irra hin jiru. Rabbi si alaafisu ati wangeelatti kanaaf wangeelatti amantanii jedha bara. Wangeelatti amanuu yookaan maadaamii ta'e kan wangeelatti qaraana maqaa isaatiin. Rabbi si alaafisu. Okay, Yesuus Kiristoos waaqa ni qabu moo hin qabu kan si gaafadhe sana. Ati waaqa ni qabda moo hin qabdu dura? Ani moo? Ati ni qabda waaqa? Gaafa kam? Amma gaafa kalee miti arra waaqa ni qabda? Yaa ani hin qaba. Maal jechuudha? Waaqni kee eenyu? Abbaa kuusa waaqarraa. Yesuus maal si ta'a? Fayyisaa koo. Yesuus fayyisaadha? Okay, Yesuus fayyisaadha? Yaa. Okay, Yesuus akka fayyisaan ta'in si kannu? Oh my God, naaf kenname. Naaf kenname. Okay, waan keessa maal jettaniin Isaayyaas 42:10 dubbisime. Amma biraan jira. Waan keessa deemee jira kilaasii kooti. Biraan hayyee. Deemee jira. Eenyu deeme? Hayyee ishee. Ana deemee jira. 43 kilaasii kooti deemee jira. Wangeela bukkeetii. Hayyee booda deebi foloosi gon booda kootu nagaan siif haa ta'u gobasii ta'in. Waaqayyoon gartee gaa'e.